بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا كنا هردوتا تبارك ميديا دا بقاس جيتا نسين جرا دنبالي سينا كتا كورنا فاولتي دي بنيرا الرس إن شاء الله قصة كورا قباب سيني وليهم نجول إن شاء الله. رسول ربي صلى الله عليه وسلم جيكي ساني حديثة رقاف دنم صناعي المعروف تقي مصارع السوء. رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني وان غاري دلقو كفاتي هما بكهنتاني كفر رأي قتيراني كناف وصدقة السر تطفئ غضب الرب جلن صدقاء نقص نمني واكنتو دلن سو ربي أكرب نمرتين دلن سن دامسيتي دامسا دلن سو ربي تيجو أكرب نمرتين دلن نيف صدقاء نقص نامسيتي kanaaf qissa gabaabduu kana keessatti har'a inshallah kana mata duree godhanne gaaf tokko haadha warraati fi abbaa warraati mana keessa taa'anii nyaatu jiran. Nyaanni isaan sooratanis soorata foon lukkuutirraa sooratan. Osoo taa'anii sooratanii hiyyeessi wahii kadhattuu wahii dhufee barri itti dhadhoofnan namtichi fakharaja ilayhi wantaharahu waxarada lolee sodaachisee namtichi ari'e. Namtichis rifatee gaddaan imimmaan qalbiidhaa xab godhaa yaadan cabaa hiyyummatu kana godhe jedhaa ofirra deebi'ee gaddaan. Namtichi ol deebi'ee yoo saniif gammachuudhaan foon lukkuu waddamtuu kana nyaatee quufanii bashannana yeroo saniif. Haa ta'uuti akkuma adada oolee buluun halkanii guyyaa wal jijjiiru jireenyi ilma namaallee wal jijjiiraa bulti. Jireenya duniyaa rabbiin itti kenne akka inni ufii qofaa ufii ittiin jiraatu osoo hin taane ufillee ittiin jiraatee rakkataa nama kamuu akka inni gargaaru rabbiin bira kaa'e qabeenya kan irraa fudhatee itti aaree rabbiin itti dallaane daangaa qabeenya irraa fudhatee hiyyoomatu bira ta'eedhaan hattaa xallaqa zawjata haqa haadha warraa ofii gallakkisee jaartiin adda bahe isiin biraa deemtee naa biraatti heerumte. Gaafa kana namtichi hiyyummaan isa qabde inni isiin iddoo biraatti deemtee heerumte isa dagatte jireenya haaraa lafaa kaaftee jireenya haaraa eegalatte. Gaafa kana yeroo dheeraa booda bakka jiraattutti jireenya ofii kanarratti namticha waliin ammas gaaf tokko mana keessa taa'anii foon lukkuudhaa sooratan. Ibsii foon lukkuu osoo nyaataa jiran namtichi wahii dhufee barri itti dhadhahee jedhe. Barri itti dhadhoofnan kaatee jalaa bante. Yoo isiin kaatee jalaa bantee jettu namticha kadhataadhaan foon waddii kana fuudh itti gabbaasii kenniif jedheen abbaa warraa isii. Foon waaddii kana fuutee itti gabbaastee kenniteef laaltee imimmaan ol deebite. Isiin reef gabbaatu ol deebitu gargar. Reef yoo gabbaatu nama biraati amma bu'aa ol deebiti gaddaa roqomsa. Maal taate jedhee haadha warraati gaarii maal taate akkatti ani ka amma itti gabbahee biraa ol deebi'u kun waan nama raaju keessa abbaa warraa kiyya jetteenii seenaa waliin dabarsan. Seenaan har'aa kun ka nosoo foon waliin nyaataa jirru foon sanuu foon lukkuu waliin nyaataa jirru na mudate kun seenaa gaafa isaa waliin gaaf tokko osoo mana keessa taa'u rakkataan akkanaa dhufee akkanaan jedhaniitiin itti dubbatan. Gaafa kana namtichi maarree maal ta'e abbaa warraa keetii abbaa warraa kee jennaan maarrii ka inni gaafa dura ari'e sun waa'ee mutaacabiina waan sirraa keessa maal irraa dinqita ka inni gaafa duraa ari'e sunu ana jedheen. Subhaanallah. Gaaf duraa inni ana ari'e rabbiin irra dallanee har'a balbalatii isa dhaabe. Rabbiin akkana qaba. Rabbiin akkana jedhe Quraana keessatti wa amma saa'ila falaa tanhar. Kadhataa hongessuun hin ta'u. Hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan. Yoo ati gaarii nama oolte gaariin sun dachaa ta'e sii gala. Hamtuu yoo ati nama oolte fakkii waan dhangala'ee sii gala. Kanaaf warra milkaa'u rabbi nu haa taasisu isiniin jedha.
rakkataa bira dhaabannu haa wal gargaarru. Kanuma isin rakkabaabsaa kutaa كرتكوف أولد دبيوتي هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء دقة أسمي